السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. jirto hojjamtoota fi hordoftoota Mukaalid ani jiraatu baga jiraattanii akkamii waa jirtu jabaattu waa dardara jabaa alhamdulillah nagaa kooti isiniin jedhaa jirraa jirtu waliin imallaa hootaa waliin deemnu akkam inni faana hojii deemuu fedhii qabame lakkoofsa tokko tokko barreessa waliin imallaa akkasii akkamiin jirtanii obboleeyyantii hundi keessanuu fayyaa qabdanii isiniin jedhan haa jiraatu baga jiraattanii ammallee jiraadhaa hanga jiraachuun keessan isinirraa bareeddu akkasii har'a deemaa jira gara boolee kana deemaa jira akkas nama dhufetu jira isaan simannaa deemaa jira akkatti abaaboon kunoo waaw boolee abaaboo eenyu jaalata baay'eetis nama jetti booleen abaaboo baay'eetis nama jedha garuu ani foolee isaa sana akkasuma hin jaalladhu akkasii akkatti deemaa jirraa mucayyoo wayii Dubaay irraa nuuf dhufte wiilkaamsiin jenna asumaaniyyuu akkasii taqabbaluu kun akkatti hiriiree deemaa jirra isiniin jedha akkasii waliin deemnaa welcome to my best sister akkasii akkam jedhama akkasii baga nagaan dhuftee sisimatte kwaatariin guutuun sisimattee jirteeshi numa waliin sisimatte siin jennaa seenii biyya keetiitti faddalii siin jenna gaama biyya santee gara biyya lammataati sadaffaa dhufuu keeti kaa akkasii ka Itoophiyaa wada Dubaay ka Dubaay wada Kwaatar tas naman jedhu biyya irra zooruun akkatti akkasii amma sisimatuuf deemaa jirra mee walumaan deemna gaa kunoo amma abaaboon akkana jira kunoo akkana jira na coolleffattii gaddanyaan tiyya ni jala qabdii achi deeffattii ni jalas qabdii achi deeffattee akkatti natti taphataa ni jirti isiniin jedhaa ani YouTube irratti gallakkisuu yoo ta'e jedheenii itti himee jennaan naan jette kaama waafii mushkila naan jette akkasii waliin deemna kaame qophaayaa isinitti qoree isin fuudha makiinaan hunda keessanii yoo wajjin deemna ani yaa rabbi waa'ee sagalee tiyya tana jechuun eenyu namni wayii mallaan jedhee nyarqoo maali nyarqoo waa nyaattu jechuu isiitti na fakkaata haati rakkoon qabu naan jette ammasitti ani viidiyoo waraabbatu fedha jennaan haati maafii mushkila jette akkasii warri sagaleen tiyya isinitti xiqqeessite tolchaa jalatti siqaa dhageeffadha akkasitti amma kun akkatti gaa waraabbataa jirra deemaa jirra wallaahi ganama bakka qilleensisii tokko das nama jedha ganama subii waan ta'eef akka ammaa kana qorraa miti qilleensa bareedaa tokko akkasitti utuu gannu buusan jennuun xiqqishu gayuma san gannu buusanii yooma san nu deebisanii yooma san makiinaa keessatti yooma san fiigichaan nu deebisanii amma bakka paarkiingii seennee jirra bakka paarkiingii achi seennee jirra garuu nu tursiifne osoo dafnee baanee because beeytanii paarkiingii mallaqaa waan ta'eef turuun barbaanne diraayivarri keenya jechuudha diraayivarri keenya turuun barbaanne akkasii eessaa amma dhufti immoo teenkii wantuni kiwkisii haa godhu akkasii baga nagaan dhuftan isinillee isima waliin isin simanna kaa isima waliin isin simanna hoo abaaboo kana fudhaa takka keessaa luluqqifadhaa muka takka hundi keessaniyyuu natu isiniin jedhe
faamilii kiyya waan taataniif jechuudha. Anilleen akkatti na jeeqe immoo natu jeeqe moo isin na jeeqe laata? Natu jeeqe isaan. Soorii maama. Dhiifama ishee. Haala jiruutu tana qaba. Atilleen baradhu. Atilleen baay'ee bachaan haala tokko banatti maqaa keetiin ka eegsiinsa ban kaayamne tokko. Gaafa eegsiisa kaawwatan libbii sii kaayan sii galee. Atis gaafa suni moonyii ta'e hirriba akkatti rafuun hin jiru. Yaada keessa galta sii galee akkuma amma haati teettee yaaddoftee maal godhaa haala kamiin waa gallakkifadha itti yaaddoftu kana atis akkasumaan yaaddofta ishee asumaan si hubachiisuuf maamiti rafe ammaaf rafee tole waliin jee'inu. Akkasii obboleeyyan kiyya galatoomaa siyaamitu haasaa addaan nu harkaa kutee abaaboo san takka takka fudhadhaa isiniin jedhe. Hin bareeddi barkootareen tun hin bareeddi. Dhugaa dubbachuuf tazanaafataa fakkaa jetti wayiiti. Bakka silaa isiin sirriitti mul'attu waraabne. Amma hirribni qabee kaa har'a kan akka nama wayiitti namni mugaa viidiyoo waraabuun akaakuu jechuun. Akkasitti yoo manaa gadi hin bahin waan waraabuun qabu kaa viidiyoo addisii hin qabu waan ta'eef tanuu sana qabadhee isinitti dhudhufa. Haga waa fooyyeffannoo jechuun maaluma qabattee nutti dhufte hin jedhina ishee. Akkasii boolee deemaa jira isiniin jedhe. Wallaahi biyya abbaa kana uummanni ittuma baqata. Namni keenya nafsi maan jiraatuuf waan ta'eef baay'ee itti baqataa jirani. Immoo yoo keessa gahanii ilaalan dalagaan akkas maran jirtu. Akka duraan gizee zamana uummanni raafata walii godhuu sanii miti wanni maruuyyuu. Akkasii inshaallah rabbiin illee jiruu tana nurraa haa kaasu jenna. Jiruu gabrummaa tana nurraa kaasee nama biyya ofiitti galee zanaafataa jedhee jiraatu nu haa taasisu. Ani hin gala jedhee sodaadhee taa'aa jira bara. Achuu nama baasanii namatti aggaamanii lafa nama buusan waan ta'eef galuu sodaadhee akkatti taa'aa jira. Maal jettan isin gali jettan moo hin galin jettan? Asumatti bara baase jettan moo gali rakkoon qabu moo hin jiranii jettanii? Akkasii galatooma obboleeyyan tiyyaa mee yaada qabda wayii koomantii jalatti nama barreessaa kaa. Waa wayii akkas koomantii jalatti jabaadhu itti fufiidha yookiin waan kana sirreeffadhuudha. Akkas isinii galee waan sirreeffadhu wayii. Maaliifuu isin waa hunda narra beektan waan ta'eef akkasitti mee waan nutti hima waan sirreeffannu wayii. Galatoomaa asumaan laayik gochuun dagatina sabiskiraayib maatii nuuf ta'a. Dhugaa gara fuulduratti waan gaarii irratti hojjedhee isin gammachiisa. Ammaaf tanuma irratti narraa quufaa isin jedha. Qimamochiitii ammaaf tanuma irratti narraa quufaa. Akkasii galatooma obboleeyyan ta'e dhugaa dubbachuuf amma dalgaan illee na qabaa jira. Immoo sagaleen kee maal ta'ee laaffataa warri jettanii ani sagaleen malaa bilbila ta'uu danda'a beektanii. Bilbila ta'uu danda'a. Hin beekne wallaahi ani gama kiyyaa seerumaan haasa'aa jira. Rakkoo bilbilaa ta'innaa moo waan irratti diitii godhu kana ta'innaa Allahu a'lam. Akkasii inshaallah rabbi haa laaffisu bilbila iPhone binnee irratti ilaalla. Akkasii galatooma obboleeyyan tiyya ulfaadha.